Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arga fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma isin jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya kan inni irraa maddee isin biraa dhaqqabu isiniin jedha. Uummata Oromoo uummata jaalalaa uummata kabajaa baga nagaanaaf jiraatan isiniin jedha. Isinirraa ture badee ture amma kinoo deebi'ee isiniif dhufee jira isiniin jedha. Algaa bareedaa isinii qabadde isinii dhufee jira. Meeshaan kun eessa deemaa namni naan jettaniif meeshaan kun roobee baalee deema jechuudha. Meeshaan kun Madiinaati. Roobee baalee deema. Algaa pilaattii baay'ee bareedu jechuudha. Algaan kun baay'ee bareeda. Fedhuma nama hundaati jedhee yaada. Algaa baay'ee bareedu qabadde isinii dhufee jira. Akkasuma immoo warroonni maamila keenya taatan hiriyoota keessan irratti sheer gochuudhaan akka isinirraa qoodamanii hiriyoonni keessan kan baay'ee rakkatantu jira. Sababni isaallee osoo maatii qabaniyyuu maatiin fedha keenya nu beeku fedha keenya akka fedha keenyaatti nu guutu jedhanii namni rakkatanii jira. Namoonni akkasii sun akka nurraa fayyadaman wajjin fayyadamaniif gargaaraa isiniin jira irratti sheer gochuudhaan warroonni immoo maamila keenyan turre subscribe like gochuudhaan nuti gama keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Viidiyoon kamiyyuu yeroo ana haaraa gadhiise isin bira akka dhaqqabuuf akka asina bira baheen isin bira gahaa jechuudha. Yoo isin subscribe gootanii like gootan ammoo viidiyoon kun nama hedduu bira naaf faca'aa waan ta'eef subscribe like osoo hin godhin bira hin darbinaa. Warri maamila taatanii fi warri hin taanellee akkana fakkaata. Algaan kun pilaattiidha. Meetirri isaa meetira 1.50 jechuudha. Kun ammoo komodiinoo isaati. Bakkoonni isaa kuni tokkochi kun dheeraadha akkanatti dheerata jechuudha. Akkuma isin argitan kana tokko ammoo mataan isaa irri waan achi dheeratuuf jecha inni kun masaabaadha jechuudha. Masaabaa qaba. Masaabaa lama qaba jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kan masaabaa lama qaba. Kun balbala kun masaabaadha jechuudha. Algaan kun pilaattiidha. Algaan pilaattii jechuun hangana dheerata jechuudha. Kinooti kun achirkaate kun komodiinoon kun gabaabaadha. Kun dheeraadha waan ta'eef maaliif mataan isaa kun kinoo asirraa kaasee jechuudha. Asitti dhaabata. Asirraa kaasee hanga achi hin dheerata jechuudha. Algaan kun diizaayiniin isaa akkanatti hojjetame kun qalamiidhaan diizaayiniidhaan akkana dibame jechuudha. Baay'ee bareeda jechuudha. Algaa kana namni hin jaalan hin jira jedhee hin yaadu. Maaliif fedha nama hundaarratti qajeela waan ta'eef baay'ee bareeda. Gatiin isaallee akkasuma jiddu galeessaa birrii 32 jechuudha. Algaa baay'ee bareedudha. Namoonni jechuu barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Baay'ee bareeda. Birrii 32 ajajadhaa isiniin jedha. Algaa kana algaa bareedaa kana akka isiniin darbinee ajajadhaa isiniin jedha. Fedhiin nama hundaatu garaagaraa garuuyyuu asirratti fedha nama hundaatu hin guuta jedhee yaada. Sababni isaa maaliif jennaan algaan kun algaa kararriin isaallee adeemiti xiqqoo dimsisi jedhee baay'ee bareedudha jechuudha. Inni biraa kitchen kaabinetiidha. Kitchen kaabinetiin kun fedha ishiitiin fedhuma isiitiin meetira 1 jechuudha. Meetira 1 bicha ajajattee kushiinaan kiyya baay'ee xiqqoodha waan ta'eef firiijiin galee kitchen kaabinetiin kun baay'ee galee bootaa hin qabu jettee meetira 1 qofa ajajattee meetirii 1 baay'ee bareeddi akkasuma xiqqoo bareedduudha. Madaddaraa qabdi akka agartanii miti madaddaraa qabdi jechuudha. Eenyuyyuu ishiin tun baqiidha jedhee yaadaan garuu fedhiin nama hundaatu garaagaraa waan ta'eef kana caalullee ajajachuu namni barbaadu jiraachuu danda'a. Inni kun baay'ee bareeddi jechuudha. Argaartanii xiqqishuu bareedduudha jechuudha. Baay'ee bareeddi akkuma isin argaartan kana bareeddi balbala lama qabdi jechuudha. Dakanaan illee akkasuma balbala lama qabdi. Jalaan ammoo madaddaraallee qabdi jechuudha. Namoonni manallee ofiin qabaanneef kiraa qabdaniif illee bootaa baay'ee isin hin gaafattu jechuudha. Bootaa buusatte tanqasaqastillee baay'ee bareeddi jechuudha. Inni kun yoo qulqulleessuu barbaadan keessaa as bahaa keessaa bahee erga qulqulleessitanii geessitanii booda keessatti deebi'a jechuudha. Baay'ee bareeda jechuudha. Erga geessitanii keessatti achi isiniif deebi'a jechuudha. Baay'ee bareeda. Namoonni ajajachuu barbaadan yoo kanallee caalchistanii ajajachuu barbaadan yoo kanaanillee ajajachuu barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Gatiin isii birrii 18,000 baay'ee bareeddi jechuudha. Gubbaa kanarra istoofitu iyyuu ta'a. Akkanatti baay'ee bareeddi. Gatiin isii birrii 18,000 ajajachuu barbaadaniin gara kiyyatti koottaa isiniin jedha. Akkana fakkaata meeshaan kennarraa baay'ee bareeda jechuudha. Akka jaalattanillee abdii qabaa hin jaalattan jedhee yaada. Namoonni barbaadan gama keenyatti koottaa isiniin jedha. Inni biraa ammoo carqii firaashiiti. Carqii firaashii kun baay'ee bareeda jechuudha. Kararii bareedaadha. Akkuma isin argitan kana bareeda jechuudha. Hedduu bareeda jechuudha. Obboleettiin keenya ajajatteertu jechuudha. Akkuma isin beektanii carqiin kun firaashii ispoonjii irratti galee firaashiin ispoonjii tokkochi birrii 1,700 ta'uu hin beektanii. Carqiin kun ammoo birrii 10,000 deebi'ee ammoo tiraasiin
carqiin tiraasii ammoo birrii 550 ta'uu hin beektanii deebi'ee isin xaalli kanallee hin barbaadaa naan jette xaalliin kunillee gatiin isii birrii 120 jechuudha. Namoonni xaalli kanallee barbaadan birrii 120 jechuudha. Baay'ee bareeda jechuudha. Obboleettiin keenya akkanatti qopheeffatte jechuudha. Akkasuma ammoo namni arafaa kana wal qabachiisee kennaa haadhaaf abbaa ofiitii obboleeyyan ofiitii ijoolleellee qabdan ijoolleedha. Akkasuma ammoo maatii keessaniif namni kennaa barbaadan gara kiyya kootaa isiniin jira. Akkuma duraan biraatame wantuma barbaadan irraa uffata irraa ta'ee akkasuma kennama isin wanta qalbiin keessan barbaadurraa wanta barbaadan isiniif kennaa isiniif keessa jechuudha. Amaanaa keessanii namoonni barbaadan akkasitti gama kiyya kootaa isiniin jira. Carqiin kunniin illee ajajachuu namni barbaadanii Aschokai namni bahaa arafaaf naan jettan hin jirtanii arafaadhaaf hin bahu guyyaan wal jala gahee waan ta'eef arafaadhaaf hin bahu namni arafaaf barbaadanii qalbii majlisii oriijinaalii isa yoo barbaadan kun gatiin isinii qannasa waan ta'eef kan Aschokai namni arafaa kana barbaadanii Aschokain isiniif bitama jechuudha. Ka yeroo baay'ee sirboo geessee maal jedhee nama hedduuf bitee jira isa san namni barbaadan isa saniin geeffachuu hin dandeettanii inni sun Aschokai yoo subaha inni kun garuu ajajaan hojjetamu jecha isin jalaa turaa isiniin jedha. Xaalliin tunillee akkasuma ammoo waan Awurooppaallee hin jiruuf jecha namni hunduyyuu ayyaana waan ta'eef hin qopheeffata waan ta'eef saniif isin jalaa turaa. Xaalliin kun soofaa irratti illee yoo barbaadan arbaa majlisii irratti illee akkasuma ammoo biffee keessallee yoo barbaadan bootama hundattuyyuu isiniif fayyada jechuudha. Namoonni barbaadanii ammoo yoo miicitanillee akka gabaa keessaa bitamu san hin fuuqanaa'uu daddafeen jeccitu yeroo dhiiraa qabalee jechuudha. Akkasuma ammoo carqiin kunillee carqii bareedaadha jechuudha. Akka firaashii kuni namoonni jijjiirraallee biratti ajajachuu barbaadan namoonni kana qofallee barbaadan gara kiyya kootaa isiniin jedha. Kana qofaa miti warroonni ammoo meeshaa keessan ajajattanii meeshaan keessan isinii hin baane obsaan na eeggadhaa isiniin jedha. Maaf nurraa turteellee namoonni jettan viidiyoo maagannuu dhisneellee namoonni jettan hin jirtanii viidiyoo xiqqoo biizii ta'eeti sababa sanii fi Inshallah hanguma yeroo xiqqootii fi hanga wanti wayinaa sirraa hufu malee yeroo xiqqoo naa obsaa isiniin jedha. Maalirra akka turtee maalidha durallee akkas ta'ee turtee namni naan jettan viidiyoo gadhiisiniif waraabee maalirra akka ture viidiyoo isiniif kennaa inshallah ittiin gammaddan ittiin na wajjin gammaddan jedhee yaada. Viidiyoon keenya akkana fakkaata jechuudha. Namoonni jaalatan keessan nu dubbisuu hin irraanfatina. Namoonni lakkoofsa bilbilaa kiyya barbaadan duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti telegiraamiin iimoolleen waasaappiilleen kanumaa ittiin argachuu dandeettan jechuudha. Namoonni ammoo lakkoofsa daarektiilee barbaadan duwwaa 9 kunillee waasaappii fi iimoolleen telegiraamiilleen hin hojjeta kanaan illee argachuu dandeettanii kunillee kiyyuma jechuudha. Meeshaan keenya akkana fakkaata yoo jaalatan keessan na dubbisaa isiniin jedha. Obboleettii teenya hin jaalatta jedhee abdii guddaa qaba. Akka wanta kiyyaatitti garamaan qajeelchee bareechise siif hojjadhee jira. Si amanee osoo maatii qabu si amanee sirraan dhufee naan jette anillee amantii kee sii guute jedhee yaada. Hedduu galatoomi jedha obboleettii tiyya.